baannee qabannee deemnu kun keessa isaa keessa maaltu jira? Sirba moo qoosaa moo waan hin taane moo faarfannaa jiran? Nu madaala kanallee waan ta'eedha. ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አbbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amannaa ameen. waan hundumaan dursu waaqayyo gooftaan gooftotaa waaqayyo mootiin moototaa biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis nageenya nu laatee dukkana sodaachisaa hamaa edaa sana keessa biruuf birrannaa dhangala'uu dhiigaa cabamuu lafee du'a tasaa nu baraaree ifa gaarii kanas fayyaa nagaadhaan itti nu dabarsee haala kanaan akka waliin barannu akka waliin waaqeffannu sana taasise waaqa abboolii keenyaa isa samiin lafa kana uume isa hundumaa qabu isa hundumaa gochuu danda'uuf galanni hooqubaaniif guddinni bara baraan isaaf haa ta'u. kabajamtoota abbootii koo luboota akkaataa gulantaa waaqayyo muudama isinii kennetti kabajamtoota caasaa garaagaraan hojjetoota mana waaqayyoo kanaa kan taatan hundumtuu kabajamtoota maanguddoota abbootii koo akkasuma haadhotii kabajamtoota dargaggoota kabajamtoota daa'imman keessumatti kabajamaa obboleessa keenyaa guyyaa har'aa kanaa waaqayyo kennaa isaaf kenneenii kennaa yaariidhiin badhaafamee faaruu hojjetee faaruu isaa kan ammoo guyyaa eebba isaatii kan ga'e obboleessa keenyaaf maatii isaa akkasuma ijoolleen haadha keenyaa dubaroo maadanii jaalalleen ergamootaa jaalalleen qulqullootaa kaadhimamtoota Yerusaalem ishee samiirraa kan taatan marti maqaa waaqayyo isa jiraataatiin akkam bultanii ameen. maqaan waaqayyo waaqa abboolii keenyaa jaallatamtuu fi kabajamtuu haadha isaa kan taate dubaroo maadanii wajjin qulqulloota ergamoota isaatii fi toloota isaa marafaan maqaan isaa yeroo hundumaa lafa kana hanga samiitti ba'aa biiftuu hanga lixa isheetti kaabaatii immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundumaa biratti kan sodaatamee kan galateeffame nuuf haa ta'u. akka jaalala waaqayyootti barumsni ammoo wajjin barannu waa'ee faarfannaa laalchisee ta'a. mata dureen barumsa keenyaas ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁና አመሰግናለሁ። እሰቴ ድንቅ ሲሳዳፊ አጃኢብሲሳ ጎቴነ ሆምቴፊ ያዋቀየ ሲንገለቴፈዳ ፋርሳ ዲባ ሶዶሚ ሰገል ለኮምሰ ኩደፉር እሰቴ ድንቅ ሲሳ አጃኢብሲሳ አደ ጎቴነ ሆምቴፊ ሲንገለቴፈዳ jedhe mootichi Daawit. mootichi Daawit kun ganaa gaafa daa'imummaadhaan jiru waaqayyoon galateeffachuu waaqayyoon faarfachuu nama eegale akka ta'ee hundumti keessan barumsa keessan kaleessa barattanii ni beektu. waaqayyo gaafa nama jaallatee nama filatu gadameessa haadhaa keessatti nama hin filata. filatee galata isaa faaruu isaaf nama qopheessa. waaqayyo gaafa jaallatu daa'imummaarraan kaasees filatee galataa afaan isaanii keessa ni kaa'a. kanaafis abbootii baay'ee akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya. Ermiyaasin garaa keessatti filate. Yohaannis cuuphaa garaa keessatti filate. Edda dhalatanii garaa haadha isaanii keessaa ba'anis immoo jecha dinqisiisaa ta'een kan waaqayyoon galateeffatan jiru. fakkeenyaaf abbaan keenya Noohi akka dhalatee garaa haadha isaa keessaa ba'een galata waaqaaf dhiyeesse. abbaan Taklaa Hayimaanoot, abbaan Gabra Manfas Qidduus baay'ee isaanii kaasuu ni dandeenya. isaan kun akkamittiin garaa keessatti filatamanii akkamittiin immoo akka dhalataniin ganaa utuu afaan baasaniin dubbatin harme jechuutuun jalqabin akkamittiin galata waaqaa jalqabanii jettanii inni kun
hojii waaqayyo dinqisaa waan ta'eef akka baay'eetti abbooliin hiikaniiru. Inni guddaa olaanaan garuu kan hubachuu qabdanii murteessaan dhimma kana abbootiif haadhaaf abbaadha. Haadhaaf abbaanii jireenya gaa'ilaan jiraatan keessatti sodaa waaqayyo qabu taanaan, jalala waaqayyo qabu taanaan, waaqayyotti maxxananii akka seera isaatti jiraatu taanaan ijoolleen isaanirraa dhalattus firee gaarii waaqayyoon galateeffatu waan taatuuf waaqayyo akkas godha. Amma fudhattanii olaaltan namni har'a biyya lafaa kana keessa yoo jiraatu gaa'ila dhaabbatee galgalaaf ganama kan wal lolanii, kan waliin galle, kan dhuganii machaa'anii, kan hojii galgaara deeman yoo ta'e ijoolleen isaanirraa sanuma barti. Waa'ee isa kanaa gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gubbaa irratti mukti gaariin ija gaarii naqataa, mukti gaariin ija gaarii naqataa jedhee kan inni barsiisu ijoollee ofiidhaaf barumsa guddaa akka ta'an kan agarsiisu jechaadha. Kanaafuu Daawit ganaa ijoollummaa isaatiin waaqayyoon faarsachuu kan jalqabe abbaa isaatu nama waaqayyoon beekuudha. Haadha isaatu nama waaqayyoon beekanidha. Sodaa waaqayyo kan qabanidha. Yeroo ta'anii, yeroo deemanii galgalaaf ganama waa'ee waaqayyo gochaa isaa, olaantummaa isaa ijoollee isaanii barsiisu waan ta'eef achirraa barataniiti jechaadha. Matsaafa seeraa keessattis waaqayyo waan jedhee dubbate qaba. Seera keessa deebii boqonnaa 6 dubbistanii olaaltanii yeroo teessuu, yeroo kaatuu, yeroo nyaattuu, yeroo dhugduu sagalee abboommii waaqayyo sanaa harka kee mirgaatti rarraafadhu deemii, hadda kee irrattis katabadhu deemii, yeroo wallixxu akka dubbistu balbala mana kee irrattis katabadhu, yeroo teessuus mana kee keessatti illee katabadhu achirraa dubbisii jedha. Ijoollee keessa waa'ee isa kanaa barsiisii jedha. Kanaafuu abbootiin darban baay'een isaanii ijoollee isaanirra caalaa waaqayyoon jaallattu, waaqayyoon galateeffattu kan argachuu danda'an akkaataa kanaan waan guddisaniif jechaadha. Mi'a asirratti har'a abbooliif harmooliin jirtanii akkamittiin daa'ima keessan dubbisaa jirtu? Mi'a akkamittiin har'a isaaniin barsiisaa jirtu? Waa'ee barumsa addunyaa kanaa qofa isaan barsiisuu hawwitu immoo waa'ee gocha waaqayyoos, guddina waaqayyoos, waa'ee seera hojii mana waaqayyoos barsiisaa jirtu? Inni guddaa olaanaan waa'ee waaqayyo yoo barsiistan inni biyya lafaa milkaa'aaf. Isa biyya lafaa qofa taanaan isa mana waaqayyotti milkaa'uu hin dandeessu waan ta'eef isa kana adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Karaa adda biraa yeroo daa'imummaa isaanii akkana fidanii qorrobsiisuun, gara mana waaqayyo dhaqii faarfadhu jedhanii faarfannaa barsiisuun, daa'imummaadhaan hojii iccita mana kiristiyaanaadhaaf beeksisuun waan guddaaf olaanaadha. Akkas jedhanii turanii abbaan Gorgoriyoos waldaa qulqullootaadhaa warra hundeessanii ba'aa shawwaa irratti liqa Phaaphaasii warra turan, kitaaba seenaa mana kiristiyaanaa akka Itoophiyaaf akka addunyaatti warri barreessan maal jedhanii yeroo mana waaqayyoo dhaqxanii ijoollee keessa fuudhaa dhaqaa. Lubni dhugaan maal akka fakkaatu, uffannaan lubaa maal akka fakkaatu, zeemaan qiddaasee mana waaqayyoo keessaa maal akka fakkaatu, dawuliin mana waaqayyoo keessa sagalee isaa dhaggeeffattu, ixaana mana qulqullummaa keessaa urgeeffatanii gara mana waaqayyo fudhadhaa dhaqaa. Qurbaana qulqulluu fudhachiisaa. Mana sanbatee illee gaafa dhaqxanii, lafa zikrii gaafa dhaqxanii fudhadhaa dhaqaa. Sababiin isaa booda siniin dhaalti, mana waaqayyoo keessatti biqiltuu gaarii taatee guddatti jedhanii barsiisan jechaadha. Kanaafuu ijoolleen akkasittiin guddatanii jennaan lubbuu isaaniif, foon isaaniif milkaa'ina gaarii irra gahuu danda'u. Kanaaf egaa Daawit maal jedheeni abboota isaarraa akkasittiin waan ijoollummaadhaan baruu eegalee fi gaafa oolaa tiksu, gaafa sa'a jabbii tiksus waaqayyoon faarfachaa waan tureefu maal jedhe gaafa guddatus ani ajaa'ibsiisaa ta'een, dinqii ta'een uumamee kanaan waaqayyo isaa akkasittiin na uume kanaa nan galateeffadha jedhee faaruudhaan galateeffateera jechaadha. Maseenqoodhaan galateeffateera jechaadha. Baganaadhaan galateeffateera jechaadha. Tsinatsiliin galateeffateera jechaadha. Meeshaalee mana qulqullummaadhaan galateeffateera. Mee namni dhugumaa uumama ajaa'ibsiisaadha. Waaqayyo addunyaa kanarratti gaafa sanbata guddaa tokko hidhee waa uumuu jalqabe. Yeroo uumu kanas akka sadiitti uume waaqayyo uumama addunyaa kanarra
kan callisuudhaan uume ba'armimoo jedhama afaan mana kiristiyaanaatiin. Kaan immoo ta'i jedhee abboomee uume batiizaas jedhama. Kaan immoo harka isaatiin tolche uume jedhama. Uumamni sanbata guddaarraa kaane akka sadiitti hanga gaafa jimaataatti uuman gosaan 22dha. Gosa 22 keessaa dhumarratti 22ffaa irratti kan uumame namaadha. Namni uumamni isaa dhuguma adda ajaa'ibsiisaadha. Maaliif jennaan tokko harka waaqayyoodhaan biyyoo lafaarraa tolfamee hafuura jiraataa funyaan isaatti baafate waan ta'eef adda. Uumamni kan biraan akkasitti uuman raawwatanii jiran callisuudhaaf ta'i jedhee uume malee ni samaayii kana ilaala ta'i jedhee uume ergamoota callisuudhaan uume. Kanaaf nama garuu harka isaatiin kan uume harka isaatiin kan tolche waan ta'eef dhuguma namni uumamni isaa adda nama jechisiisa. Karaa adda biraa uumamni kan biroo bifa waaqayyoo hin qaban. Namni garuu bifa waaqayyoo fakkaattii waaqayyoo qaba. Amma bifi keenya bifa waaqayyooti. Fakkeenyi keenyas fakkeenya waaqayyooti. Fakkeenya jechuun yaaduun keenya, dubbachuun keenya, hafuura waachuun keenya jechaadha. Seera uumaa tokko 26 irratti kan arguu dandeenya. Inni kan biraani namni yeroo uumamu waan 7 irraa uumame. Warri kan biroon garuu waa 3 waa irraa uumaman. Kanaaf namni garuu waa 7 irraa uumame waan ta'eef dhuguma uumamni isaa adda. Inni kan biraan nama kana erga uume booda kafana keenya jalqabaa gogaa keenya qofaadhaan nutti hin dhiifne. Addaam yeroo gannata keessa ture ayyaana waaqayyoo uffatee eebba waaqayyoo uffatee waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 jiraatee ture. Gaafa gannata keessaa dogoggoree gaafa ba'u waaqayyo garuu akkasumatti qullaasa akka inni ba'u taasise. Ayyaanni isaa erga irraa fudhamee booda sirnaan isaa erga irraa fudhamee booda akkasumatti qullaa akka inni gadi ba'u taasise. Maal godhe malee harka isaatiin hojjetee hodhee gogaatti uwwisee jedha. Seera uumaa boqonnaa 3 dubbistanii ilaaltan. Kanaaf kunis adda taasisan. Uumama kan biraa yoo fudhattanii oyyaa dabalataa akkasiin qaban. Oyyaa dabalataa kana har'a biqilarraa gogaarraa akka miidhagaa kanaanii hojjetannee uffannee faayyoofnee bareednee akka jiraannu kan nu godhe waaqayyoodha. Kun kennaa addaati. Kanaafuu waa'een uumama namaadhaa adda jechaadha. Inni kan biraanii yoo fudhattanii ilaaltanii uumamni kan biraan du'anii tortoranii bososanii achumaan hafu. Mucaan namaa garuu du'ee achumaan hin hafu. Carraa du'aa ka'umsaa qabna. Carraa jijjiiramnee ka'uudhaa qabna. Amma namoonni baay'een abaabilii keenya akaakilii keenya abeelirraa ka'anii kan du'an hundi isaanii du'anii tortoranii bososanii achumaan hin hafan. Du'a keessaa ka'uudhaaf jiru nutis du'a keessaa godhumnee ni kaana. Kunis adda nu taasisa. Gaafa du'a keessaa kaanus akka amma har'a bifi keenya addaa garaa ta'e miti. Akka har'a yeroo dannee ijoollummaa keenyaa bareegnee yeroo dulloomnu immoo qaamni nu caccabee jijjiiramnu miti. Hundumtu bifa ol fakkaataa ta'een ka'uudhaaf jirra. Kun immoo abdiidhaan gara fuulduraatti amantiidhaan gara fuulduraatti kan itti deemaa jirru kan ta'uuf jiru. Kanaaf carraa akkasii waaqayyo waan nu kenneef namni uumama hundumaa keessaa adda. Inni kan biraan adda kan nu taasisu ajaa'iba kan nu taasisu maal ennaa jettanii uumamni kan biraan boollatti galu, uumamni kan biraan mukatti galu, uumamni kan biraan holqatti galu. Ni garuu sammuu hubataaf yaadaa nuu kennee mana bareedaa ijaarrannee mana bareedaa kana keessatti iyyuu immoo ciisicha irra rafnu siree gaarii akka hojjetanu nu taasisee sanarraa fata gaarii kan biraadhaan akka faayyoofnee gammannee jiraannu nu taasisee waan uumeef galanni isaa guddaadha. Galateeffadhaa waaqayyo kana maqaa isaa galateeffadhaa. Kanaaf Daawit oolmaa kana waan nuuf ooleef gocha kana waan nu godheef inni dinqisiisaa godhee inni ajaa'ibsiisaa godhee nu uumeera. Kanaaf isan galateeffadha jedhe. Galati kun itti xiqqaata, galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa yeroo waaqayyoon galateeffannu immoo akkamittiin galateeffannaa? Waaqayyoon galateeffachuu jechuun akkamittiin? Yoo akkamittiin galateeffatan waaqayyo jaallataa ka jedhu beekuun waa tokkodha. Daawit akkas jedhe ammas iddoo tokkotti Matsaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 22 irratti akkas jedhe ammas nama guddaa isa na taasise isan faarfadha isan galateeffadha jedhe. Agartanii amma maal jedhe? Nama guddaa isa na taasise jedhe.
Ega waaqayyo nama guddaa nu taasise kun akka baay'eetti gama yoo hiiku barbaanne iddoo baay'eetti gargarsa kattaanee barachuu dandeenya. Amma garuu akka yeroo keenyaatti waa tokko duwwaan sinitti hima. Nama guddaa isa na taasise inni jedhu sun inni gararraatti tun akkuma jirutti ta'ee inni waa'ee keenyaaf beenyaa garaagaraa gocha garaagaraa nuuf godha akka jirutti ta'ee inni Daawit akkas jedheef garuu mucummaa isaarraa kaasee abbaa faatii gaafa irraa matanirraa kaasee mootii godhee isa dibeera. Nama guddaa isa taasise tiksummaa irraa kaasee mootii isa taasise nama guddaadha. Gooliyaadin akka inni dibame taasise kun waan guddaa isaaf godhe. Egaa wanti baay'een hin jiru. Maal jedheni nama guddaa isa taasise waaqayyo nan faarfadha jedhe. Iccitii kana garuu gabaabsa sinitti akkas jedha jirraata. Taabota waaqayyoo kabajaan gara magaalaa isaatii gara Yerusaalem gara Tsiyoonitu fidaa jiru. Karaa irratti sababa of tuulummaadhaan Uzaan itti bu'eef Uzaa ajjeesee ture taaboti waaqayyoo kun. Gabaabsan sinitti maa yeroo kana Daawit sodaatee na'ee geet iddoo jedhamu namicha Abdaraa nama jedhamu maqaa isaa taabota waaqayyoo kana fuudhee hin galu. Akkasitti nama ajjeese erga ta'e akkasitti nama qassaaf erga ta'e jedhee mana Abdaraa kaa'ee bira darbee gale jedha gadde. Nama tokko jalaa du'ee kaa'a. Namichi du'e garuu isa tokko ajjeese. Maaliif jennaan of tuulummaa isaati qixxa isa ilaallanne waan isa ilaallanne waan godheef. Of tuulummaan gadee nama ajjeefti. Of tuulummaan gadee nama salphifti. Mana waaqayyoo keessa jiraachuu warri barbaadan godhoof qabaa malee waliin qabina. Of hin tuulina. Of tuulummaan kan ijoollee waaqayyoo miti kan daabiloosiiti. Daabiloos of tuulummaadhaan kufe ijoolleen isaas kanaan beekamu kanaan du'an kanaan badan kanaan gadi waan mana waaqayyoo keessaa waan ta'eef. Kanaaf gad of deebisaa mana waaqayyoo maaliinis of hin tuulina. Nama salphifti waan ta'eef tuulummaan. Kanaaf sababa of tuulummaadhaan du'e isatti garuu akka tokkotti lakkaa'ee haaree mana isaatti dhiisee gale. Taaboti waaqayyoo mana Abdaraa keessa ji'a 3 taa'ee jira. Daawit waan nama ajjeesuuf sodaate. Garuu mana sana gaafa taa'u Abdaraa hin ajjeefne, maatii isaa hin ajjeefne. Abdaraa maatiin isaa taabota waaqayyoo kabaja addaa godhani, galata addaa godhani. Maaliif jennaan hojii harka waaqayyooti kaa'innis. Maaliif jennaan maqaa waaqayyooti irra jira. Maaliif jennaan abboommii waaqayyo dhala namaaf kenne irra jira waan ta'eef kabaja addaadhaan kabaje. Innis ijoolleen isaas kasoominaan tiitinnaadhaan dura waa taabota waaqayyo deddeebi'an ji'a 3 gidduutti Abdaraa nama hiyyeessaa waan qabne mana isaaf ala isaa eebbise. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Mana isaas hin eebbise, ala isaas hin eebbise. Qonnaan isaa ji'a 3 gidduutti eebbaan guute. Manni isaa birriidhaan guute, manni isaa sugaadhaan guute. Waaqayyo hin danda'u kana gochuu hin danda'a. Mee waa yaadadhaa kaleessa torban tokko fuula dura abidda isaaf ho'a isaa bulluqa isaaf hin tenni ture. Amma rooba isaa nooroo billachee lafaa hundasaa jiise. Hin danda'a. Akkasumas sooroma isaa fayyina isaa nama jiisuu nama badhaasuu hin danda'a. Maaltu isaa danda'a mana isaa keessa jira. Ji'a 3 gidduutti mana namichaa jijjiire jedhe. Matsaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoomsa 10 dubbisaa akka jedha jirraati. Gaafa ji'a 3 mana isaa ta'u ji'a 3 gidduutti mana isaa eebbisa jedha. Taaboti waaqayyoo tsillaatiin waaqayyoo warra tajaajilaanii naannaanii kabajanii in eebbisa. Dhukkubsate hin fayyisa. Dhabe hin laataaf. Warra of tuulummaadhaan deddeebi'an immoo in qassafa rukuta. Kana beekaa. Iddoo hundumaatti amma tsillaatiin kabaja qabu, tajaajila qabu, biyyaaf ajaa'iba hojjeta. Biyya in eebbisa. Kallattiitti bobba'u in eebbisa. Lafa jiru in eebbisa. Yoo ummati sun garuu tajaajila barbaachisaa hin godhu yoo ta'e garuu biyya sana in qassafa rukuta. Mee waan tokkoon sinitti hima gidduutti naannoo keenyatti waan ta'e tokko indaa'u lafa taabotitti bobba'u mataan isaa barakata guddaa qaba, dha'icha guddaas qaba. Naannoo keenyatti waan ta'e tokkoon sinitti hima. Abbaa tokkotu luba iddoo taabotitti bobba'uu duraan kennaniif turan. Boodarra garuu deebi'anii gaafa dhufanii naannoo sanarra ibsaan galee jennaan namni mana ijaarrachuu jalqabe.
baay'een kenne waan ta'eef isee kana kuteen irraa fudhadhaa sakanatti ta'e fayyadamaa jedhanii lafa sana fudhatanii 11,000 gurguratanii edda gurguratanii booda namichi bite immoo qorqorroo 80 irratti ijaaree in turre gannuma sana keessa maragee saanqaatti kaa'ee gale galgaluma sana abidda achi dhufee hin beekne dhoqqee isaas qorqorroo isaas muka isaas nyaatee fixe. Namni yaa'ee dhaamsu gaafa dhaqu bishaatti naqan bishaan beenzilatee jira masaa totoqqaase qorqorroo namitti siquu dadhabe. Gaafa itti siqanii kiyaa buqqisu fedhaniin hin dubbatu gaafa bishaan turan garuu totoqqa'ee waddu baasee nama fixe. Asuma qilxuqaa irratti gufa goonse hinaaf. Yeroo kana daarasaas dhoqqeessaas dhoqqee jiidhaan gubataa jira. Gannumaan dhoqqee jiidhaa baddu baasee nyaatee. Edda sanaa booda gurbaan dhufee anillee sadarkaatiin seenee amma garuu yoo sanitti tole adaraa isanittiin biti qofa biricha naannaa namicha fudhadhaa. An lafa kana lammattaffan dhaabatu. Yoo immoo si tolu bate immoo dhiisaa jennaan sabakaan akka sadiitti waa jedhan tokko hin gaddaniif tokko maalini baga qoricha isaanii baachi dhaqee jaalala illaan dubbula tokko yoo jedhe kaan immoo kottaa akkamni hunda isaa yoo ta'u illee walakkaa laannaa jedhanii mari'atanii kuwa sadde laatanii gadhiisee gali namichi waan ta'e ta'e namichi kuwa tokko fudhatan immoo sha'ee burcuqqoo tokko inni keessa fudhatee mana qorichaas najjoo dhufee laqamteen naqedhanii laqamteen naqee xiqur ambassaa naqedhanii xiqur ambassaa gaafa dhaqu mul'atu akkas hin jiru kuni biyya laa yookaan meena kijimmaa deemi gaafadhu jedhanii 11 mini mana kee baddu baasaf meesraa maantu barsiisa kun nama kabajaan deeme in kabajaa in eebbisu nama saffataan of tulummaan deemu goru ni adaba kan jedhu jara kana maqaa isaa hidha'uun barbaanne malee isaan isinitti mutu agartan dhugaa ba'anii dubbatanii jecha waan ta'u kun fagoo mun ta'in seenaa 2007 gaddaati. Egaa maal jechuun barbaade mana abdaraadhaa hin eebbise akka inni eebbisu gaafa dhaga'u Daawitiin gammade gaafa gammadu qondaaltota biyya isaatii waamee luboota Leewwota waamee meeshaa galataa fudhaa jedhee inni sodaadha akkan sodaadhe miti kottaadhannee magaalaa Xiyoonitti finnaa jedhee kabaja guddaadhaan faaruudhaan ililleedhaan gara magaalaa Xiyoonitti fidanii jedha. Gaafa kana Daawit oyyaa kabajaa uffatee taabota Waaqayyoo kana fuulduratti utaalee faarfachuudhaan galata Waaqaaf dhiyeessa ture jedha mootii dhagaru. Mootiitu taabota Waaqaa fuulduratti utaalee maaliif taabota Waaqaa duratti mootii ta'ee utuu jiru utaalee faarfatee naa qabadha. Barumsa guddaa namaa ta'a. Maaliif? Biyyaadhaa maaliif? Ammatu mootii biyya kanaa ta'e kabajamee suufii uffatee dura deemu malee dafqee utaalee faarfatu. Dubbii waan galteetu jira. Akkanattiin utaalee garbaamee gaafa faarfatu akkasittiin namoonni magaalaa keessa gaafa inni magaalaa galu magaalaa Xiyoon Yerusaalem gaafa inni galu namooti ba'anii simatanii haati manaansa intalli Saa'ol gaafa inni Gooliyaadiin fuudhe wareegaan kennaa kanan kennaaf nama kanan jibata jechuudhaan kan inni itti heerumsiise karaa maskootii ilaalte yeroo inni utaalu yeroo inni shabashabu yeroo inni danqu ilaalte laphee isheetti akkas jettee jedha mootiin Israa'el maal ta'e namni guddaan nugusi kun maal ta'e yeroo ijoollee gidduu bu'ee yeroo akkana utaalee sirbu maal ta'e sirbu jette akka itti garaa isheetti yaaddee gaafa biratti galu baga nagaan galte gaa gooftaa maalarra immoo namni guddaan xinnaan siin galeen jette attam maal godhe jennaan ijoollee gidduu buutee yerootti faarfattu faarfannaa gara ijoolleeti jedhaafi nugusiin faarfatu naa qabadhaa gara itti dhufna faarfannaan gara eenyuti faarfannaan maaliin itti dhufna naa qabadhaa nama baay'ee waa'ee faarfannaan gale maal akka ta'e kaan immoo sirbadhee ilaala akkas jetteen maal jedhee deebiseefi anillee kanan faarfadhe anillee kanan sirbe nama guddaa isa na taasise Waaqayyoo kan sirbe galateeffadhe jedhe gananni maqaa isaatiif nama guddaa isa na taasise
akkeechun maal jechuun gana gadameessaa dhaquu qajeelanii tocha isaan faarsaa maqaa dubbistanii olaaltanii garaa haadha kooti keessatti tolche lafee kun akkeessitu beekaa achi keessa gara ifaatti akka immoo kan taa'e siidhaa jedhee jalqaba faarsaa 139 dubbistanii olaaltan. Kanaaf maal jedheen ijoollummaa koorraas kaasee kan na eege kan na guddise sadarkaa kanarraan kan na ga'e isaadha. Kanaaf isaan galateeffadhaa kanaaf isaan faarfadhaa jedhe. Mee yaadadhaa kaleessa dheengadda faarfachaa warra turtanii arreessa jirtu. Kaleessa dheengaddaa warra faarfachaa turtanii daa'imummaa keessanii iddoo nama guddataan taatanii iddoo hojii qabattanii iddoo mana ijaarrattanii iddoo maaltu warra ta'u. Kuna sagalee waaqayyoo nama guddaa sana taasisan faarfadha jedha. Namoota baay'ee waa baay'ee kaasuu dandeessu. Daawit maal jedheeni nama guddaa sana taasisan waaqayyoo nama faarfadha jedha. Isheen garuu jedha akkas jettee waan yaadde akkas jettee waan dubbatteef amma gaafa duutuutti dhala godhate naftee. Edda duute godhachuudha. Amma gaafa duutuutti goddee hafte maseentee hafte waaqayyotu eekamedha. Gocha gaarii isheen inni waaqa duratti godhe sana sirbatti lakkoofte itti uffatte ka isheen itti uffatamte isheen waaqa duratti. Akka aadaa Israa'elitti dhala godhatanii heerumanii gaala godhatanii dhala battina kun akkoo gaddachumaadha. Amma gaafa duututti maseentee haftee. Kanaaf firoota waaqayyo yeroo namni faarfatu duukaa faarfadhaa. Faarfannaaf qixa guddaa kennaa. Mee waa'ee faarfannaa kitaaba qulqulluu keetti maaltu barraa'ee jira? Iddoo baay'eetti waan baay'ee barraa'ee jira. Keessa duwwaadha waa isinitti meetamanii faarfannaan maal akka ta'een goolamuu yaada. Macaafa qulqulluu keessatti akka jedhe caafamee jira. Seera ba'uu 15 tokko kaastanii fudhattanii olaaltan obboleettiin Musee Maariyaamin gaafa galaana diimaa waaqayyo ajaa'iba hojjetee sadaasa gaafa godhamaa isaan ceesis bishaan sana gama ceetee kabaroo fudhattee waaqayyo keenya guddaadha kan akka isaatii hin jiru diina keenya bishaan keessatti balleesse nuun immoo nageenyaan nu ceese jettee kabaroo fudhattee faarfattee jira. Galata waaqayyo gocha waaqayyo faarfata. Firoota waaqayyo mi anaaf sininis waaqayyo waan ta'e nun godhe jira. Mi yaadadhaa gocha waaqayyo nu godhe. Mee yaadadhaa olmaa waaqayyo akka dhuunfaa keenyatti akka olii galaatti akka olii raasanii tasa dhuunfaa keessatti sana abbaatti deebisa. Anaaf akka kunti waan naa oole qaba. Gaafa dhukkube, gaafa dhabe, gaafa rakkadhe, gaafa maalii gaafa maali. Garuu akka olii galaatti samii sanirraa gadi bu'e. Maaraan dubbarraa dhufee dhalate. Du'a keenya du'e, madaa'u keenya madaa'e. Du'a moo'ee ka'e. Si'ool keessaa gara gannatatti nu ceesise. Du'a keessaa gara jireenyaatti nu ceesise. Bitaatti mirgaatti nu deebise. Abaarsarraa eebbatti nu fide. Kun gannaa moo kennaa miti? Kun gochaa moo gochaa miti? Gochaa kana yaadannee galateeffachuu qabna. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Lammaffaan seera keessa deebii 31. Lakkoofsa 19 hanga 30 irratti akkas jedha. Ijoollee Israa'el hundumaadhaaf yaa Musee faarfannaa barreessi. Kitaabas barreessi. Faarfannaas barreessi. Isaan immoo afaan isaanii keessa kaawwatanii ijoollee isaanii akka isaan barsiisan taasisi jedhe. Mee har'a ijoollee keenya faarfannaa kan barsiisnu beekaa? Moobaayilii nuyi baannee qabannee deemnu kun keessa isaa keessa maaltu jira? Sirba moo qoosaa moo waan hin taane moo faarfannaa jiran? Nu madaala kanallee waaqayyoodha. Kanaafuu abbooliin ijoollee keessan faarfannaa barsiisaa. Dhaqi faarfannaa baradhu jedhaa. Mee maal barattee galte naa jedhi jedhaa. Galgala beekaa marartan warra biyya baabdata faarfattanii kan raftan beekaa. Inni kaanaaf yoo faarfannaan beektan ta'e illee siree keessan gubbaa ciiftanii moobaayilii keessaa bantanii faarfannaa dhaggeeffatanii kan raftan beekaa ta'a. Foddaa televizyiinii keessaa sirba dhaggeeffachuu moo faarfannaa dhaggeeffachuu jaallata? Sinii qabdisa kan sinii ta'uu filadhaa. Kan eebba sinii kennu filadhaa. Kan jireenya sinii kennu filadhaa. Hin goyoomina faarfannaa jechuun galata. Waa'ee faarfannaadhaa waaqayyo akkas jedha jedheera. Seera keessa deebii 32:44 gubbaa irratti akkas jedhe. የዚህችን መዝሙር ቃሎች ሁሉ በሕዝቡ ተናገሩ ይላል። ጀቸ ፋሩ ከናዳ
tokko tokkoon katabanii baasanii uummatatti dubbatanii jedha. Gana yeroo seera Musee keessa jiru faarfannaan qixxa olaanaa qixxa guddaa qaba. Keessumatti immoo lammaffaa Matsaafa Seenaa Baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Isin luboonni jedha. Isin luboonni akka seera keessanitti jedha. Akka seera keessanitti isin daakunoon isin geggeessitoonni mana Waaqayyoodhaa wanta gochuu qabdanii jedha. Akka seera keessanitti akka kennaa keessanitti yeroo hundumaadhaa faaruu Daawit faarfachuudhaan qooqa meeshaalee wajjin deeman qabachuudhaan galata Waaqayyoof dhiyeessaa jedha. Kanaaf imam yeroo hundumaa qindaaseen akka ba'u faarfannaan kabaroo wajjin tsinaatsu wajjin faarfatamuuf caafamee jira seera keessachaadha. Kanaafuu abbootiin luboonnis waa'ee faarfannaa qixxa olaanaatti laachuu qabdu. Waa'ee qindaasee qofa miti faarfannaanis galata waan ta'eef jechaadha. Karaa adda biraa maal jedhaani Matsaafa Nahimyaa boqonnaa 12:27 irratti የኢየሩሳሌምን ቅጥር በቀደሱ ጊዜ ቅዳሴውን በደስታና በምስጋና በመዝሙርና በጽናጽል በበጋናና በመሰንቆ በሕዝቡ ፊት እያለቀሱ አመሰገኑ። ማልጀቹ ነኩኒ ደላ ኢየሩሳሌም ደብሰኒ ጋፈጃራን ጀ ወጋ 70 ዲገመቱ ደላ ኢየሩሳሌም ደብሰኒ ጋፈጃራን ምን ቁልቁልማ ደብሰኒ ጋፈጃራን fuuldura Waaqayyootti gammachuudhaaf galataadhaan faarfannaadhaan tsinatsiliidhaan baganaadhaan maseenqoodhaan galata Waaqayyoo bu'aa dhiyeessanii jira. Bu'aa dhiyeessan maaliif jennaan waggaa 70 hafee ture. Mee yaadadhaa maseenqoo keenya mukatti fannisne inni jedhe sun koo yeroon faarfannaatti faarfatan jira, yeroon itti faarfannaan namarraa dhugamu jira waan ta'eef addaan citanii waan turaniin jecha. Karaa adda biraa faarfannaan maal jennattanii faarfannaan seexana kanaari. Faarfannaan seexana namarraa kanaari. Gaafa sagalee faaruu dhaga'u seexanni nama qallu baqata. Iwwalee sokka. Waa'ee isa kanaa tokkoffaa Matsaafa Saamu'eel boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti Daawit baganaa isaa fudhatee fuuldura mooticha Saa'ol hafuura xuraa'aadhaan qabamee isa jiru sana hafuura xuraa'aadhaan dhiphatee isa jiru sana yeroo inni baganaadhaan faarfatu hafuurri xuraa'aan Saa'ol irraa gadhiisee tokko ture jedha. Garuu Saa'ol maaliif hafuura xuraa'aa qaba? Gaafichoo tuharree abbaa isaatiin barbaadaa jiru Waaqayyo mootii godheessa muude hafuura qulqulluu baay'ee dubbate raajii dubbate teelarra garuu maaltu hafuura xuraa'aa sagasaba jennattani ajajamuu diduu isaati. Ajajamuu diduu hafuura Waaqaa namarraa kaasa. Gaafa hafuurri Waaqayyo namarraa ka'u maaltu namatti dhufa? Hafuura xuraa'aatu nama seena. Kanaaf fuuldura Waaqayyootti ajajamuu bara. Ajajamuu bartanii jennaan hafuura eebbaa sinirra bulaa hin diddu taanaan hafuurri eebbaa sinirraa ka'ee hafuura xuraa'aan nama seena waan ta'eef. Kanaaf hafuura xuraa'aa seena sana akkasittiin faaruudhaan galata ture. Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 3:25 Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 3:25 gubbaarratti ijoollee sadan harkaan miilla isaanii hidhanii abiddatti Naabuukidanaasor darbate abidda keessa naanna'anii faarfatanii jedha. Abidda galanni Waaqayyoo abidda keessa ta'anii faarfatan. Miti barcumarra ta'anii faarfachuu miti haala mijataa kee ta'anii faarfachuu abidda kee ta'anii faarfachuu nu jira beeka. Warri dubbiin galeef warra amantitti jabaatan abidda keessa dhaabatanii faarfatan keessaa jira. Mee kun maal jechuudha mee yaadaadha. Matsaafa tarafa Daani'el boqonnaa 13 dubbistanii olaaltan faaruun ijoollee isaatti barreeffame jira. Matsaafa Raajii Daani'el 3:15 gubbaarratti abidda keessa dhaabatanii faarfatanii ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel Waaqarraa dhufee abiddi sun bishaan ta'ee ni lallaa'ee hidhaan harka isaanii miilla isaa irraa ciramee achi keessa naanna'anii afur ta'anii faarfatan. Abidda kee dhaabatanii ergamoota Waaqayyootiin faarfachuu abeet daba dubbisi. Faaruun hidhaa namarraa hiika. Faaruun abidda boboon qabbaneessanii lalleessachaadha. Faaruun ergamaa Waaqayyoo Waaqarraa gadi dhufe nama bukkee akka dhaabatu taasisa jechaadha. Kanaaf faarfannaan qixxa olaanaa qaba. Matsaafa tarafa Daani'el immoo 13 irratti guutummaan faaruu isaanii irratti barreeffame. Maal jedhee isaan faarfatan? Karaa adda biraa faarsaa 66 irratti akkas jedha.
ስሙን በማክበር ዘምሩ፣ ውዳሴና ምስጋና አቀርቡለት። ትእዛዝ ነው። መቃሳ ገለቴፈቹን ፋርፈዳ መቃሳ ገለቴፈቹዳን ፋርፈዳ ሙጋፈቹዳን ሞሲፈቹዳን ገለታንስ ፉድረሳት ዲያዳ ወሬገን ቱሬ ወሬገው ገለታው ዲነን ኤሴጀራ ከናፉ ፋርፈናን አከሲቲን ኤጋ ፋርፈናን ከን ፋርፈተኒ ኤኙዳ ፋርፈናን ማሊ ከንጀዱ ኢዶ ኢበተኮ ቢደሜ ሰገለት በሬፈሜ ጅራ ኢበተኮ ቢደሜ ሰልገንሳ አመስሚቱ ቀይፍቱ እንደንደው ከቋራ ኬሳን ለመደበሌ ፋርፈናን ማሊዳ ከንጀዱ ትዴብላ ኤኙቱ ፋርፈታ ከንጀዱ ሞዴል ከቋራ ኬሰት ፋርፈና ከተውላና ነው ፋርፈናን አጃኢባን ፋርፈተን ኬሱመት ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ድደሙ ተቆዱ ቢስተኒ ወላልተን ጋፎ ኦሳይና ማንጉዶኒ ነምነ ደርገጌስ ነምነ ኢጆሌን ዳይማ ጉያ ፍርተማ ቀልከነ ፍርተማ ሂነምነ ሃርሜን ፋሩቴ ኢንሌቴ ገለተ ዲያቻ ጅሩ ከነ ኢላሉዳፍ ጉጫሼ ኢልማ ጉያ ፍርተማ ካሱት ቀበቴ ገዲባቴ ኢሼ ዱርባ ከን ጉያ ሰደተማ ካሱት ቀበቴ ገዲባቴ ijoolleen kun kaasuu haadhaa keessaa gadi bu'anii daa'imni kun kaasuu haadhaa keessaa gadi bu'anii warri maanguddoonis akka joobraa utaalanii Hoosaa'inaa jedhanii faarfatanii jedha. Mee warra ayidotaa angafa lubootaa warra beektota barreessitoota kana aarse maasnitti fakkaatan inni isaan gaafa sana ijoollee mucoolii kana afaan isaanii qabsiisi. Maaliif akka sabbitu waccisiifta jedhan maasnitti fakkaata. Ijoollee guyyaa 40-80 faarfate gaafa sun. Ajaa'ibaan kun gani dirqamaa dubbadheentu gara haadhaa keettiin filata. Eegda dhalatanii booda kan akka abbaasaa karaa imaanoot hin faarfachiise galata afaan isaanii keessa kaa'e jedheen ture sila. Gaafa Hoosaa'inaa immoo kallattiinumaan dhaabatanii faarfatan Hoosaa'inaa jedhanii ijoollee guyyaa 40 ijoolleen guyyaa 80 jecha. Maaliif jennaan Waaqayyo guddaatu ogummaa kana kenneeman jedha kun hin aarsa. Maaliif sin aarsa kun jedheen gooftaan faarsaa 8 gubbaa irratti caafameen jiru. Faarsaa 8 gubbaa irratti barreeffamee jira. Afaan daa'immanii afaan mucoolii keessaa galata ofii keetiif qopheeffatte kan jedhu caafamee jira miti yoo jedhe. Amma gaafa ijoollee kiristinnaa gaafattanii gaafa warra dhiiraa ta'anii dhimma badaqii jedhan isaan jedhan sun faarsaa kanaadha. Ajaa'ibni isaa mul'ichaa kana qaba. Kanaafuu gaafa Hoosaa'inaa immoo adda ta'een dinqii ta'een faarfatame. Addunyaa guutummaatu raafame. Magaalaa Yerusaalem raafame. Kan lammataa gaafa sana afaan mucoolii kanaa gaafa qaban dhagaan gaara Beeteen arasiin faarfata. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 40 dubbisa. Dhagaan gaara Beeteen irraa dhagaa duudaan Hoosaa'inaa jedhee faarfata. Dinqii miti dhala namaa dhagaan faarfata waa'ee Hoosaa'inaadha. Waa'ee Waaqayyoodhaaf galata isaa gocha isaa uumaa ta'uu isaa beekee dhagaan faarfata. Garuu sin dhagaa waliin ta'inaa. Waaqayyoon faarfadhaa. Faarfachuun immoo bu'aansa mataa keessaniif jecha. Karaa dabraa akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 16:25. Hojii ergamootaa 16:25 irratti mana hidhaa keessatti Phaawulosiidhaaf Silaasiin harka isaanii miilla isaanii hidhanii mana hidhaa keessa buusanii jedha. Harka isaanii miilla isaanii hidhanii mana hidhaa keessatti reebanii caccabsanii gaafa buusan akka walakkaa gaafa ta'u mana hidhaa keessa ta'anii faaruu jalqaban. Yeroo tokko faaruu sammuutti qabadhaa jedhama ijoollee faarfattoota. Barreessanii dubbisuu qofa miti. Matsaafaa dubbisuu qofa miti. Mee sammuutti qabadhaa. Fakkeenyaaf barumsa mana kiristaanaa keenyaa keessatti Wudaasee Maaramii Malka Maaramii Malka Yesuusii sammuutti qabadhaa qaaliin jedhama. Kun maaliif nama gargaara naattanii gaafa rakkina nama gargaara. Gaafa mana matsaafa fudhattanii daktarii faarfannaa fudhattanii iddoo isin hin linne hin naqne jiraachuu danda'a dhufuu danda'a. Gaafa sana sammuu keessaa fuutanii faarfattu. Kanaaf sammuu keessaa kaasanii Phaawulosii Silaas faarfatanii jedha. Yeroo faarfatanii hundeen mana hidhaa sanaa raafamte balballi mana hidhaa sanaan banamte harka isaanii irra miilla isaanii irraa hiikame cirame jedhe galanni Waaqayyo haa ta'u jaalala. Kanaaf faaruun maaliidha? Cancala harka namaarraa kan hiiku.
hiikuudha. Mana hidhaa hundeedhaan kan raasuudha. Faarfannaan humna guddaa qaba. Yeroo faarfatan Waaqayyo hin gammada, hin jaallata. Itti tola. Kan Waaqayyoon gammachiisu. Waaqayyo gaafa gammadu immoo gadda keenya gammachuutu jijjiiruu gammachisa waan ta'eef faarfannaan gocha akkasii. Karaa dabraa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 19 gubbaa irratti faarfannaadhaanii, faaruudhaanii, qineedhaanii walii keessatti dubbadhaa. Gooftaadhaaf immoo faarfadhaa. Gooftaadhaaf immoo faarfannaa በአዲስ ቅኔ በቅኔ ተቃኙና ለጌታ በልባችሁ ዘምሩ። በልባችሁ በአፍ አይደለም፣ በልብ አፋን የምትለበየ ሰኒ ፋርፈዳ ፋርፈናና አፋን ለበ ገራዳ ቆላስይስ 3:6 ሰገለን ዋቀዮ ጉቱማት ሲንኬሳ ጅራ ኦጉማዳን ሁንዲ ኬሰን ወሊወሊቲን ወልበርሲሳ ወልሌከማ ነጌፈዳና ወልሌከማ ወልበርሲሳ faarfannaas walii wajjin faarfadhaa. Qineedhaanis ayyaana Waaqayyoodhaan laphee keessan keessatti guutamaa Waaqayyoon faarfadhaa akka walii galaa. Kun amma adda baafa isa ishee abbaa ilma mucaa dargaggeessa jedhe hunduma uumama isaanii dha Waaqayyo. Nama qalbii qabu, nama sammuu qabu akkas jedhe. Keessumatti Yaaqoob 5:13 immoo akkas jedhe. Yaaqoob 5:13 immoo akkas jedhe. ደስ ያለ ሰው ሆኖ ምን ያደርጋል? ይዘምራል። ደስ ያለ ሰው ሆኖ ይዘምር። ነኒ ገመድ ወጅራተኛ ፋርፈት ከም ገመድ ኤውቴም ገመድ ዋቀዮት ከም ገመድ ዋቀዮት ሰገመቺስ ከነሸ ገመቺስ ማለጎሩ ሄደ አፋርፈት አስል ቡንጀ ለባዳ ነምን ኮቶ የሮቦኒ ዱኩ የሮጋኒ ኮቶ ነሚ ገገፈቱ ፋርፈናኒ ነው ጀሎ ሃይ ይነው ፋርፈና akkani oosutun qabanne akkani ootula dhiigatu yaanne akkani oowuudhaaf situ bu'aasaan barre sirbi faarfannaan garaagartummaa guddaa qaba. Sirbi waaqa duratti jibbamaa maaliif jennaan morma Yohaannis cuuphaa kan mursiise maaliif intalli oradii aadaa xermareeraa kan jedhamtu shubbistee morma isaa mursiifteedha. Shubbisuun sirbuun ijoollee Waaqayyo baay'ee akka isaanii wareegaman taasise garuu wareegamummaan isaanii bu'aa isheedhaaf garuu lafti afaan bantee ni qimsite galaana kee darbatamte galaanatu ishee nyaata galgalli isheen bade mootummaa Waaqayyoo hin dhaadanii jedhe saafamee jira. Kanaafuu yeroo gammaddanii faarfadhaa malee gara sirbaan dhaqinaa, yeroo gammaddanii faarfannaa dhaggeeffadhaa malee sirban dhaggeeffatanaa kan jedhu caafamee jira jechaadha. Faarfannaanii egaa oolmaa galatti xumuruudhaaf Luqaas 2:10 gubbaa irratti gaafa gooftaan dhalate ergamoonni samiirraa gadi bu'an maaliin gadi bu'an jedhe? Faaruudhaan gadi bu'anidha. Galanni Waaqayyoo Waaqa irratti, nagaan immoo namootaaf lafarratti haa ta'u jecha faarfachaa gadi bu'anii jedhe. Faarfannaan isaanii addunyaa hundumaatti dhaga'ama. Hojii ergamootaa 1:9. Hojii ergamootaa 1:9 gubbaa irratti immoo gaafa gooftaan ol ba'e faaruudhaan, ililleedhaan, baganaadhaan, tsinatsiliidhaan, bululleedhaan simatanii ol ba'e. Amma saneen sadii dhuftu kun ergatii kamis dhufte jecha. Gaafa sun ayyaana guddaadha, ayyaana cimaadha, faaruuf ililleedhaan simatame gaafa sana. Kanaaf faaruun Waaqa fuulduratti waan jaallatamaaf, waan guddaadha, dhala namaaf immoo eebba kan laatu. Mee faarfannaa jechuun maal jechuudha? Mazmuur ምንድን ነው? መዝሙር jechuun faarsaa jechuun yookaan faarfannaa jechuun lallaba jecha. Namoota hin beeku malee lallaba. Mee fakkeenyaaf obboleessi keenya faarfannaan jalqaba lallabisu maaliif? Lallaba misaati, lallaba gaabbiiti. Namni sana dhaggeeffatu koo waa'ee gaabbii irraa bara. Gaabbii qofatti baasanii jechuudha, lallaba qofaa jechuudha malee lallaba faarfannaa jechuudha. Namaaf hin galu malee lallaba. Karaa dabraa faarfannaan maalidha? Nyaataa dhugaatii. Mazmuur ምግብና መጠጥ ነው። Mee ergamoonni samii irra jiraatan baay'inni isaanii akka bokkaa roobuu kan ta'e nyaati isaanii maali? Nyaati isaanii koo qindaasee, nyaati isaanii koo guddaasee, nyaati isaanii koo faarfannaadha. Galgalaaf ganama sa'a addama gurguutummaa faaruu sanatu
qindaasa san qaddasan nyaataaf dhugaatii ta'anii ittiin jiraatu. Kanaafuu faarfannaa jechuun nyaataaf dhugaatiidha. Ergamoota nyaataaf dhugaatii faarfannaa. Karaa dabara sadaffaa irratti faarfannaa jechuun maal jechuudhaaf galata misgaanaadha. Oolmaa Waaqayyoo gochaa Waaqayyoo beekanii kan ittiin galateeffatan jechaadha. Kanaaf galata. Inni arfaffaan faarfannaa jechuun maalidha? Meeshaa keenya isa guddaa olaanaa ittiin seexana ofirraa hariinuudha. Sila dubbadheera faarfannaadhaan hafuura jinniin hafuura xuraa'aan gadhiisee ba'ee jenna. Kanaaf namni faarfannaa faarfatu seexanatti hin dhiyaatu. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Waaqayyootti dhiyaadhaa sinitti dhiyaata. Daabiloonaa fagaadhaa sinirraa fagaataa. Akka jechuun maal jechuudha? Faarfachaa deemta taanaan faarfachaa deemtan seexanitti hin dhiyaatu. Maaliif faarfannaan jaallatu? Kanaaf faarfannaan meeshaa keenya kan ittiin seexana ari'annu. Shanaffaa irratti faarfannaan maalidha? Misikirii ragaadha. Ragaa maali jenna jettanii? Ragaa kan Waaqayyoo ta'uu kee ittiin beeksifnudha. Ijoollee Waaqayyoo faarfachuudhaan kan Waaqa ta'uu isaanii beeksisu. Ijoolleen daabiloos immoo sirbuudhaan beeksisu. Kanaaf faarfannaan keenya ragaa keenyaadha. Mee karaa dabraa qabatamaa arfatu shufeeriin tokko gaafa karaarra deemu kaasatti gashee faarfachisaa sana taanaan faarfannaa ortodoksii faarfachisaa deema taanaan hin beekamu hin akka ta'e hin beekamu ilaa kun ortodoksiidhaan miidhagsiisa. Ragaadha. Ragaa ortodoksummaatti hin beeksifatu. Ragaa kiristaanummaatti hin beeksifatu asumatti iyyuu saganaa iddoo biraa dhiisaati. Karaa dabraa namni tokko karaa gaafa deemu moobaayilii isaa kana keessaati waa'ee giiftii maaramii faarfachisaa deema taanaan eenyu akka ta'e eenyu akka hin taate nama rakkisu. Ragaadha. Nama kanaaf ragaan kun maaliif nyaata ta'uu danda'a, dhugaatii ta'uu danda'a. Kiristaana waan taateef ol baranii wajjin haasa'anii waan garaa garaa dhaqanii waliif fayyaduu danda'u jechuudha. Waan hamaa oolchuu danda'u jechuudha. Kanaafuu ragaadha. Sila dubbadheen jira seera keessa deebii 31:19 ragaadha. Inni jaaffaan faarfannaa jechuun hufnaaf jabina. Humna namaa kenna, jabina namaa kenna. Qulqulluun Phaawulos Siilaas mana hidhaa keessa ta'anii hirreeffamanii caccabaniiru, madaa'aniiru, hidhamaniiru garuu gaafa faarfatan humna argatan. Maaliif jennaan yeroo Waaqayyo maqaa isaadhaanii faarfatan gara abbaa sanaa ilaala. Gara abbaa sanaatti ergamaa isaa eegu. Ergamaan kun immoo humna ta'ee gargaarachi keessaa baasa. Kanaafuu faarfannaan humna guddaadha, jabina guddaadha, da'oo guddaadha. Inni dhumaadhaa faarfannaa jechuun meeshaa ittiin Waaqayyoon gammachiifnu. Mee maal kan Waaqayyoon gammachiisanti maali? Kan Waaqayyoon gammachiisu maaliif? Tokko iyyuu biyya lafaa dhala namaadhaa kan inni ittiin Waaqayyoon gammachiisu maal jettan amantiidhaan guutamee gaafa faarfatu. Kanaafuu faarfannaan maalidha? Kan itti Waaqayyoon gammachiisu. Maal jechuun fakkaata? እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ታላቅ ነገር ነው። መዝሙር እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ታላቅ ነገር ነው አለ ቅዱስ ዳዊት። ፋርሳ ሰገልተሚሸን ለኮምስ ኮምላ ፋርሰናን ዋንቶ ጉዳፍ ኦላና ኢትን Waaqayyoon gammachiifnu dha. ዶባ የዝራ የሮኮም ጀቻ ሂንጋ ሜ ፋርፈና eenyutu faarfata? Faarfannaa eenyutu faarfachuu qaba? Adeemsa kan faarfannaa faarfachuu qabu eenyuudhaan isin jechaa jira? Abbaa eenyu? Ijoolleedha? Harma eenyu? Kan Waaqayyoon faarfachuu qabu ijoollee daa'ima duwwaadha? Dargaggeessa duwwaadha? Miti dhaggeeffadha akkas jedha. Faarsaa 148 gara dubbisaa hundi keessan qaba. Faarsaa 148 tokko hanga 12 akkas jedha. Hafuura kan baafatu, hafuura kan qabu hundumtu Waaqayyoon haa faarfatu. Xinnaadhaaf guddaanii, beekaaf wallaalaanii, mootiif uummatii, hiyyeessaaf sooressii hundumtu Waaqayyoon haa faarfatanidha. Isa guddaa, isa mootii, isa maalis kan taa'e Waaqayyo waan ta'eef. Kanaaf hundumtuu hafuura kan qabu, lubbuu kan qabu Waaqayyoon faarfachuu dirqama isaa. Yoo fi lama kan gammade hundutuu faarfachuu qaba. Faarsaa 147 tokko Yaaqoob 5:13 sadaffaa Waaqayyo guddaa akka ta'e kan beeku
waaqayyo mootiin moototaa waaqayyo jabaa jaabotaa akka ta'e kan beeku dhumarratti immoo waaqayyo waan guddaa kan isaaf godhu waaqayyo waan guddaa nu godhu warra gammachuus ta'an akkuma Daawit jedhe waaqayyo kan isa guddise waaqayyo kan nama guddaa taasise hundumtuu faarfachuu qaba galateeffachuu kanaafuu maal jedhe ajaa'iba gootee dinqii gootee na uumte kanaaf sin galateeffadha anoo kana nu taale anoo kana shubbise anoo kana maali godhe dalqes nama guddaa sana taasise waaqayyo nama faarfadhee jedhe kanaafuu waaqayyo nama guddaa kan taasise faarfannaan kan mucoolii kan dargaggeessaa qofa miti hundumtu keessa waaqayyo faarfadha yoo guyyaa biraadhaa faarfachuudhaaf haalli isin jechuu dide yoo immoo warri maanguddoon immoo sagaleen qooqa keessanii akka kaleessaa ta'uu baate gororris yaadaan dukkaa faarfadhaa hamilee kennaaf warra kisiidhaan deeggarsa faarfannaa godhaa warra faarfatan tumsa kun faarfachuu jedhama fakkeenyaaf amma waltajjira dhuftanii raattanii deeggarsa laattan faarfachuu keessa agarsiisu yoo sagaleedhaan faarfachuu dadhabdan illee mee warra faarfatu kanaaf ollaa bituun warra faarfatu kanaaf aayisoo jechuun maallaqaan hamilee garaa garaan bukkee dhaabachuun faarfachuun jaallachuun ni agarsiisa kanaafuu nama guddaa sana taasise waaqayyo nama faarfadhaa jedhe kanaaf hundumti keenya nama guddaa isa nu taasise waaqayyo keenya isa adda godhee dinqisaa nu godhee nu uume waaqayyo keenya jabeessaa faarfadhaa yeroo hundumaa faarfadhaa ijoollee keessa akka isaan faarfatan taasisaa warra faarfannaa akkasii faarfatanii mana waaqayyo keessatti galata waaqayyo babal'isan kan ammoo yeroo hundumaa tumsa godhaa fi egaa waaqayyo har'a akkasittiin faarfannee jennaan bor biyya lafaarraa dabarree mana qulqullummaa isaa waaqarraa dhabuun keenya dhufu mana qulqullummaa isaa waaqarraa gaafa dhannu sana immoo ergamoota wajjin tarree gallee nannee faarfanna waa yaadadhaa yaaree gaafa biyya lafaarraati ol butame gaafa simbirroota sadanirraa yookaan abbaa ilma qulqulluurraati gaafa dhaqee samiitti ol ba'ee gaafa dhaqee dhaabatu yeroo ergamoonni faarfatan yeroo ergamoonni ililchan yeroo ergamooti qaddasan innis laphee isaan duukaa butamee dhaqeen duukaa dhaabadhee faarfadhaa jedhee jedha garuu duukaa jechuu hin dandeenye ergasii simbirroo sana egaa tokko dhuftee wanta kana amma agartee sii galeeraa qabatteera jettee jedha naan galle jennaan akka inni qabu taasisanii jedha inni isaan gidduu bu'ee faarfate jedha saachi faarfate immoo gara biyya lafaa dhufe nu barsiise galanni waaqayyootiif haa ta'u kanaafuu nutis gaaf tokko samaa'itti ol baanee du'a keessaa kaanee dhannee ergamootaa wajjin faarfachuun keenya nafu karaa adda biraa waa tokko yaadadhaa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa tokkooti hanga afurii dubbistanii walaaltan akkas jedha oonicha tulluu tsiyoon gubbaa dhaabatee nan arge ijoollee 14,000 ol kan ta'an warri wareegaman suni faarfannaa haaraa takkaa namni faarfatee hin beekne kennameef ijoollee kana malee faarfannaa kana kan beekus hin jiru ijoolleen kun gara olitti deemutti duukaa deemu faarfannaa kana faarfachaa isaa jiru sin dhufe ijoolleen kun eenyudha warra Herodos qalchiise faarfannaa haaraa kennameef jedha ijoolleen kun takkaa hin xuroofne soban beekani jedha kanaafuu nutis faarfannaa akkasii gaaf tokko sana wajjin faarfachuu akka dandeenyuuf har'a shaakala geggeessuun gaariidha faarfannaa har'a biyya lafaatti faarfannu kun shaakala isa borii sana waan ta'eef borii sana wajjin faarfachuu qopheessa kanaafuu nutis waa'ee gochaa waaqayyoo oolmaa waaqayyoo beeknee nama faarfatu warra faarfatuuf nama tumsa kennu faarfannaa kana gara deemnutti ittiin faarfannee kan ittiin eebba argannu fayyina argannu diina keenya ittiin mo'annu waaqayyo nuuf haa taasisu